dhibba lamaa waliif hin dorgomu. Dhibba lamaan dorgomu barbaadama. 2,700 jechuudha. Meeqa? Maallaqa Kuwaititti meeqa ta'a? Doolaarri 2,700 amana. Maallaqa Dubaayitti herrega. Maallaqa Dubaayitti meeqa ta'a? Ustaaz. Doolaalli meeqa akka jiru sintu beekame kenna 48 illee 9 illee hanga 50 deemaa jira. Okay. Bakka tam jirtaati? Bakka tam jirta? An Dubaay Al-Ain jira Al-Ain. Al-Ain. Tole. Namallee argachuu dandeenya. Obboleettiin teenya akka jirtu. Abshiruu biyya goototaati abshiruu biyya iluuti ammoo takka shakkina abshiruu waan kijibuuf hin jiru illee viidiyoolee silaan ba'an gama miidiyaa waan fayyadamneef obboleessuma keenya sappoorti godhuuf yooma takka rakkoon hin jiru. Tole 2,700 Ahmadiin. Dubba 2,700 wanni achi keessaniif maali? Buusaa namicha kana achi kaa hayi. Keenya barachi. Keenya. Maali yoo? Hayi. Obboleettii teenya. Akkam 2,000 adda baafattanii waan mijiyyoon jette ammoo isin. Adda baafanne doolaara 2,700 jette. Walirra immoo isin bar maallaqa Dubaay qarshii 200 baanti. Doolaara 2,700 Dubaayitti shalagadhaa jette. Dubaayitti hoggaa shalagatan meeqa akka ta'u addanaa baasaa isin. Ahmadiin asiin deebitee akka takkanaa kan naa dhufe yookaan. Likkitti gaafadhaa. Naangalle na hubachiisa. Gaafadhaa. Okay, wait. Usaa gutak. Obboleettii teenya amaana na dhageessaa? Aywa. Caalbaasiin akkaataan itti deemu jiru sii galee? Naagalee an jalqabarraa yoo hordofu jira abshir obboleessa koo jechuun an doolaara 2,700 waliif irratti immoo an 200 dabale doolaara 200 dabalee dursee jedhee bar inni 2,500 jedhee miree akkasuma. Haro. No. Waliin galle laala obboleettii teenya caalbaasiin akka itti deemaa jiru obsaa fi waliifiitu wal dorgomaa jira. So waliif ammaan tana 2,500 irra jira. Namni 2,600 jee waliif irraa fudhachuu danda'a. Isin 200 mucarratti hidhaateen ta'a. Obsa irratti 200 hidhaateen fakkaata akka yaada isin. Akkasii. No, 200 doolaara 200 baraan 2,700 godhe. Barnaa galee afee yoo gutakka. Balama yoo hidhaate obsaa guddisa ishiin obsaa irratti moo waliif irratti ishiin? Gutakka adeemsa gutakka adeemsa. Isiin wanni isiin hidhaate qarshuma doolaaruma 200 qofa irratti hidhaate malee 1,700 hidhaane jala keenya. Dhaga'i amma naa galee haroo obsa osoo hin ta'in nuufi 200 hidhaatee 2,700 nu goote. No, akkasii miti. Waan amaana wajjin naatu haasa'u takka raawusa. Amaana. Laali. Already irra siin deebuusi I think sii galee jira. 2,500 waliif qabatee jira mii mana kana. Kiingummaa caalbaasii dursaa jira mii. Ati maallaqa kan kee 2,700 baasteeti waliif dursita moo 200 obsa irratti hidhaateeti waliif dursita. Waliif hin dursuu deemaan isa dursuuf malee. Waliif irratti hidhaate ishiin 200 baastee jechuun 2,700. Duuba maal feetan uummata'u? No 200 hidhaate. Doolaar 200 hidhaateeti abdee. 2,700 hojjetu. No. Abdee isiin amma maallaqni kataa'u jiru san se'u jirti beeka. Kataa'u jiru san se'u jirti. Maallaqni hin jiru beeki obboleettii teenya. Okay. Hayyee waliif amaana. Amaana dhagee. Maallaqni kataa'u miti kun caalbaasii wal dura jechuun abbaan mo'ateetu fudhate jechuudha. Okay. Lammaan tana gutakka. Ati waliif moohuudhaaf doolaara 2,700 baasuu qabda. Yeah, no problem. Okay. Anuma kana support jechuun kaa irratti illee waan hirmaatu barbaaduuf support isaatiif malee ani wanni illee miti. No lakkii nuti illee addumaaf si baasne inneeti akka nutis confuse hin taane yaada jiru jechaa jira yaa obboleettii teenya akka hubadhu. Tole jara keenya waliif akkas taanaan isiin doolaara 2,700 baaste malee sirratti 200 ni daane jechuudha. Akkasumaan jiru jira bara. Akkasii bakka amaanaan tursu jechuun yes really. Allahu akbar. Irratti ni daane matuma isiitiin 2,700
Gootega. Matuma Kobaasii ishii kobaashiiti. Waan dadhabanii jira waliifaan. Amaana akkati. Amaana humala maalibba torban nu dursite. Tartakka gaafadhe. Meeqoo naatu irra. Eeka akkam maali amanuu dadhabdansaa moo viidiyoon birrii isin garsiisa. Abo waliif kiyya dhahamtee jirta amani dhahamtee. Wait, zambe naa qaba. Abidee teenya isii afaanittillee qabeetin jira. Responsibilities gaa fudhachaa deema. Responsibility walii fudhachaa deemuun bareedaadha. Akkuma reefun tana mucaan hiixanii buuftan sanitti. akkasii. Wanni kun beektaa sappoortii wal godhuudha, wal gargaaruudha. Akkuma obsaan keenya jee kanaafuu gaa responsibility walii fudhachaa deemuun bareedaadha. Amaddiin biyya teenyu naa qaba. Warri kaan naa qaba. Yookiin immoo waan Qoya naa qaba yeroo takka. Amaana anaaf isiitu hojjaasa yeroo takka muutirraa naa kaasime. Muutirraa kaasi amaana. Hello. hedduu tokko isin Amaana muutirraa kaasi. Meedhaa filis yeroo takka bilbilin. Na dhageessa amaana. hin dhagaye. Okay, please, namoonni hedduun maybe sin beekan ta'a. Maybe ati akkaataa nuti itti siyaadu jirru irraan faallaa ta'uu dandeessa si galee. Faallaa ta'uu dandeessa. Yeroo qarqaasaa na beekanii jechuun mana Habibaa fa'aa hedduu namoota jechuun akkanaan viidiyoo bahuu hin barbaadu jechuun sababni amma ol baheefillee keessaa illee jechuu gargaaruu hin danda'a. Cinaa dhaabachuu hin danda'a obboleessa keenya rakkoo hin qabu. Miidiyaa nama fayyadamuu miti abshiru. Ijoollee baadiyyaatti ijoollee naannoo warra iluutii abbootii kiyyaallee walitti illee namoota beeku ta'uu danda'a. Yooma shakkii godhina abshir. Shakkii tana nuti illee nurra laalinii laal sa'a dheeraas gubbaa Dhugaa keessan immoo sirriidha jechuun namni akkama yookiin ifa ooluu funaanatuuf illee gubbara bahee akkasii dubbachuu danda'a. Idoon rakkoon qaban biratti. Laffaatii teenya tana biyyatti akka nu jalallaa qabne si galee sanii fi hagamta akka amantanii jechaa uummannis nu barreessu jira. Because nama. Okay, akkas yoo amantii dadhabdan immoo rakkoo hin qabu bakka kitaaba bitatu jammaar irratti nagalchaati yeroo sanitti immoo birrii tiraansfarti goonee akkasitti fudhachuu hin dandeenya. No probleemni faajina abshiru nuti cinuma dhaabbachuudhaaf malee maqaa argachuuf hin miti. Abshir. No, wallahi nu gala waa takka huma. Obboleettiin teenya waan jette haroo dhageessanii jirtanii isinillee shakkiin keessan hunda keessanuu nuu gala laffaatiin tuni akka lafatti nafnee fi obboleettiin teenya isaanis nama akkanaati jettee nama pootollee qabu miti isinis sirrii jirtan ishiinis sappoortiin godhuu dhufeetti isin lamaanuu sirrii jirtanii. Immoo dhiifama naa godha haala yeroo tana tiktookii irra deemaa jiru kana anillee asirraa na dhabamsiise kana ilaalchisee ani obboleettii tiyya tana wajjin hin jiru obboleettiin tiyya yoo ka dandeessu ta'e gijee kitaabaa san Directi transfer gootee habitattu yookaan ammoo nama tokko waasii yaammattee waasii isii nama tokko laabaastuun jaa dhiifama naa godha obboleettii tiyya narra laalin hedduutu akkasii kabaja hedduutu akkasii jaaladha ammoo haalli qabsoo kan dhiyoo tana asirratti deemu kun nama namansiisuu yaada jiruun qabaa bakka sangaanarraa fudhadha jara keenya gizee garii dhugaan ni hadhooyti akkasii dhiifama. Maal jettee iskuu kiyya maal jette? Ayyee rakkoon qabu abshiru ayyee rakkoon qabu obboleessa keenya bira dhaabbanna gara baraanuyyuu. No problem. Aye, no kaste. Amana follow si deebseetiin jira. Follow back si godheetiin jira amana. So booda kitaaba heddumminaan illee waan jiruuf caalbaasiin duramee uummata kanaa fi warra caalbaasii walitti dhiifneeti nama isaan amma Ustaaz Hamzaan Ahmaddiin nin beekaa nin danda'a waastummaa isaa. By the way nama hunda itti gaafatamummaa ni fudhattan. Ustaazaatis ni fudhatta nama fiddu. Harootis ni fudhatta. Anis nin fudhadha. Waasii isinii galee obsas alaaftinna ta'uun. Ani obsaa fudhadheetiin jira. Obsaa yoo kuma kudhantee jeellee anaatutu waan kuma kudhanan isaa sanatti gaafatama. Anis waliif fudhadheetiin jira. Okay. Tamaam amaanaa obboleettii tiyya hedduu galatoomii wallahi yoo sappoorti maallaqaa kafaluu baattee akkanatti hamilee nu godhuu qabatiin immoo bittaa kitaaba irratti akka dursitee hunda fudhattu abdiin qaba. Sagantaa kanatti aansinee kitaaba waan gurgurruuf please kitaaba san irratti nu hirmaadhu okkeeti. Jara kanaa wajjin ani akkanatti wal mormaa deemuun hin danda'u ulee isaaniitis hin danda'u saniifuu ati jala naa taa'iti bittaa kitaaba irratti naa qottu okkee dhiifama garuu. Naamanuu dhabuu keessaniif garuu baay'ee gaddaa hedduu tokko dhiifama isinilleen. Akki keenya mee wayin isinii maa dhageeffadhaa. Miceoon amaanaa meenaa hojii dubbaddu ati. Amaanaa. Amaanaan sagaleen tiyya simbira ni jirti jaran. Amaanaa muut gootee jirti.
miidiyaa irratti fuulli keenya waan hin mul'anneef amanamuu dhabnee giiftaroota naamnoota kanneen waan hin jirreef malee bakka hundayyuu hin dhaabbannaa barbaada risiis akka takkaas ni erguu danda'a. Kijibaan immoo yookiin fooloo keessanuu kaafadha. Ayyee 2500 irra jirra mana jara keenya ammaan tana MKL'n waliif dorgommii kanarratti mo'achaa jira. Namni isaan dorgomu ammallee ashaaboo jenna. Obboleettii teenya dhiifama nu godhi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan keenya sagantaa itti haafuuf nuun isinin jaa. So let's go hayyee namni isaan hin dorgomtan let's go. Okay. Sa'a wal jalaa gubuu taate akkanatti keessummoota hedduutu dalagaa isaanii dhiisee as jalas jira. Dafnee caalbaasii xumurree karaa gurgurtaa kitaabatti deemna. Because sa'a dheeraa gara nurraa fudhata namni firiin illee habitu as jala waan jiruuf. Ahmaddiin Ustaaz Ahmaddiin dhufee jira na fakkaata. Ahmaddiin caalbaasii seenuu godha. Ahmaddiin baga dhuftee Ahmaddiin dhiyaadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkasi waan bareeddura jirtaniiti nama wal seene responsibility itti fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Har tokko wanni kun gargaarsaa wal bira dhaabbachuudha. Akkasi ani Jarmaniin jira maallaqa yuuroo kanatti yuuroo fi doolaalli akkam akka ta'ellee hin beeku. Saantiimuma diidama walirra jirani abshir. Saantiimuma diidame. Yaa. Bareedaadha maqaan obsaa bira dhaabbadhee obsaadhaan waliif istiidiyoo baadiyyaa darbuu barbaadna. Okay, obsaa walitti hirmaattee obsaa meeqaan irratti hirmaatta? $150. $150 obsaa irra dabalatta. Waliif hin geenyu akkanatti duuba. Hin geessa waliif akkanattis. Jechuun ati 500 kannite miti 2,500. Humna barra jira obsaan. Ati 2,000 jirtaasa? 550. 550 obsa irratti. Kootu obsa. Ahmaddiin ispeeshan ziidooch yaa? Naa guddisi obsa. Naa guddisi. Yaa obsaan nu guddisi. Ahmaddiin. Willkommen Sie. Ich komme aus Bayern. Das ist gut, Bruder. Okay. Haye. Ahmaddiini fi obsaan waliif miila jalaadha walii jiran. Ahmaddiini fi obsaan waliif miila jalaadha walii jiranii. Micooreen fuusan ammoo boodanaaf ol deebistanii micoon wanni mataa isii qabdi dukkaana mataa isii guddaadha qabdi. Wajjaa soina. Tole Ahmaddiini fi obsaan waliif kaampaanii jalaa miila dhawanii jiran namni isaaniin dorgomu laata jira. Meeqaan jalaadha? Ustaaz meeqaan jalaadha? 2,550 Shantamiin isin dawan. 50 lafatti isin darban. Biyya alaa tatta'aniiti biyya keessatti namarra ijaaraman isaan. Waanuma isin baajaajiin kortanii gaafan istuudiyoo. Hayyee silaa xiqqishoo dilii na fakkaata obsaan achuudha xiqqoo ta'ellee wayya na fakkaata. 2,600 goonee jira. 50 lafa kuftanii jirtan obsaa osoo achirraan kaane akkamii ni deebitanii Ahmaddiin wanni jettan ni jira. Ahmaddiinii fi obsaa. Dhaabbanni kun har'aan tana bakka bu'ee mucaa kana wanni isaan nutti as erganii mataa nu nyaachuu jiranii fi waan kana fudhachuuf malee akka laaftutti waan dhiisu deeman natti hin fakkaatu. They deserve ni malaaniin illee. Wallahi dhugaa keeti ni malaan. Uummanni uummata lallaafaa miti. Aya ustaaza 2,600 waliif ka dursu jiru. 2,000 doolaara Ameerikaa 2,600 waliif dursu jira. Amma taa'imii obboleeyyan sa'a wal jalaan gubnu daqiiqa kanninaa fi namni waliif darbuu danda'u dhaabbata hanga gaaraa guddaa kana
namni diiguu danda'u yoo jiraate kottaati hirmaadhaa diigaa. Yoo hin dandeenye harka kannaa fi harka kannineef ja'an daqiiqaa kannineeti. Iskoof carraa kan. afaan Jarmaniin mee xiqqoo itti haasa'e Gutaka Ahmad I think keessaa wahuma dubbachuu jiran afaan. Lakke wajjaasoo hin eemal. Okay. Warra Bayern niin beeka warra Bayern. Okay. Taraa duraatiin naaf fudhatan jee waan hin beekuuf abshir. Warri koomantii. Naafi Hamza bakkuma takka jirraa bare Iliyaas Fallee Hamza Iliyaas Faana beeka Abshir habibi. yaa Ana waas abshir. Hayyee. Yeroo takka warri koomantii waliif kiingii nu jettanii waliif follow akkana mallattoo pilaas tana nu tuyxaniiti follow nu gootanii tan lammadaa carraa walii fi daqiiqa kanninaa fi daqiiqa hanga san keessatti yoo namni waliif darbuun dhufne kiingummaa. Okay. Taraa takka obsaan bakka tana sassoo hin qabu amma obsarratti 200 yoo idaane meeqa? Kumaa fi 600 fi 600 jirtanii mi obsaa? 850. Maal? Kumaa fi 550 irra jirra kumaa 750. 750. Eenyu irratti daa duba zamme? 750 jaaha kumaa miti. Qoigaa. Eebbisaa carcar eebbisaan carcar 200 obsaa irratti ida'a nutu bakka san taa'uu qaba abadan jiru jira. Nama beektu eebbisaan carcar. Zamme. Zammaano. Eebbisaa carcaratti hin beektu? Eebbisaa carcar. Wallahi dhiifama naa godha. Zammaano itti haasa'u jira ayyee itti haasa'u jira hoggaanni nuuf Nan dhageessanii? barmuut gootee jirta akka si dhageessu. Nan dhageessanii naman beeku eebbisaa carcarraa tuu ni beekta namuu ni beeka. Okay, hayyee meeqa irratti ide eebbisaan carcar? Obsaaf irratti? $200 irra ide. Eebbisaan carcar ka obsa irratti 200. 200. Obsaa fi Ahmadiin irratti 200 ide. 200 ide. Okay. So 2,000 fi 550 irratti 750 jiranii. Meeqa jira nisaaba isinii beekaa nisaaba hin beeku. Studio fan 750 jirra jechuun yoo 200 irratti nu idaan. Studio fan 2,600 irra jira. Mi akkasuma studio. Isaan 600. Likkuma jirra. Na ustaniif na shakkisiiftanii bar na callan jennaaniif shakkee irraa beeku jee. Obsaan guddachuu qabu ustaas. Kottu walii Studio gamana nu deebisa. Akkana. Studio. Amma gaa laal Abdee. walii. Okay, haroo dubbadhu. Ifama Gutaka. So ammaan tana obsaa fi Ahmadiinii fi eebbisaa carcar Eebbisaa carcar. 2,700 fi 50 irra jirra jechuudha. Yeah. Yaadai. So ammaan tana obsaan already 2,000 saa lafa kaa'ee jira. Obboleessa keenya Ahmadiinilleen 550 saa harkaa qaba. Eebbisaan 200 harkaa qaba. So bakka sana akkasin nuu qabaa deemaa. Maalillee abbanii yaatan jechuu kiyya booda akka confusioniin uumamu. Ni qabna. Okay. Atillee hin qabu yeroo. Yaa. Qabaa jiraanis. Okay. Akkasii studio gaamee maal jettan maree dhugaa boozaa keetiin atis. Mari'adhu hangasuu laal obboleeyyan hordoftoonni as jala jirtan sagantaa caalbaasiitii obsaa Ahmadiinii fi eebbisaa jara sadan maqaa as jala nu barreessitanii obsaa Ahmadiin eebbisaa kiingoota keenya isaan obsaa bakka buufataniitiin warri waliifis namicha baadiyyaa kana bakka buufataniiti as jiranii saniifuu warri magaalaa warra baadiyyaa darbee jira jechuudha gamta kaan asirratti wal dorgomu jiran baadiyyaatii fi magaalaa wal dorgomu jira. So obsaa Ahmadiinii fi eebbisaan hanga ammatti caalbaasii 2,750 dursu jiranii eenyu akka fudhatu gaa inshaallah haa waliin laallu ta'a sa'aanis deemu jira. Daddafaatii akka malaa mari'adhaa godhaadha. Hanga ammatti obsaa faan fudhachuuf xumurarra jiran dubbadhu obsaa carraan keessanii dubbadha. Daqiiqaa qabii fiitii Hayyee. nafur tana bakka gumii qaban Okay. Obsaa daqiiqaa qabii nafuri jee. Ammallee waan takkaa jira. Okay. Guruppii tahanii guruppii tanaas darbuu ni danda'anii beekaa. Ni danda'an.
ni danda'an. Yeah. Guruppii sooree faata akka silaa dhuftanii darbitanii numan fadha ture yoo hin jiraannes. It's okay. Guruppii taatanii darbuu ni dandeessan. Waan uma so daqiiqaa meeqaa kan nuuf amma obsaa faadhaaf meeqa qabnaaf dafnee kara gurgurtaa kitaaba kaanitti deemna gaa caalbaasii kumurree saa wal jala deemu jira. Namnis deemu jira. Namnis nuyifatee summaan. Daqiiqaa meeqa qabnaaf jara na meeqatti irra walii galla. Iskuu meeqa An shaniin ja'a. An sadii yookiin shan. anammoo daqiiqa 10 jaan. Lama jaataa mardafe. An daqiiqa 10 jaa jararra. Haroo meeqa jettaati? Maal jettan? Daqiiqaa shanii. An shaniin jee? An 10 jee isin Kudhan hayyee geessan warri na deeggartan. 10 minutes hayyee 10 minutes. 10 minutes niin eegalaa. Wal mari'adhu Ahmaddiin na dhageessan. Eebbisaa carcariis na dhageessan. Niin eegalaa daqiiqa 10 Eegali. Ay ustaaz eegali. Achirra kaayif. Obsarra kaayi daqiiqa 10. Okay. Daqiiqa 10. Salaamu Istiidiyoo wanni asii fi asiin gurra fikkeessu sun eessa jira? Chaarjara bitee. Ifaan Garuu gurguree jiru. carraa haasa'uu kan nuuf hin qabnu bar waliif. Muut godhadhu. Sorry, anaaf balleesse. Muut godhadhu. Muut godhadhu ta'e. Obsaa faati carraan. Obsaa maaliif jirta akkamii? Biyyi maal fakkaatti? Bareedaadha kabarra nuti beektaa duraan uumama beekne. Diyaaspooraa wajjin hin dorgominii jennaan Hin dorgominii. Hin dorgominii jee anis karadhee natti ta'e namichi kun. Hin dorgominaanii. Hai. Ay, diyaaspooraa ni haarega obsaa wajjin jirraa sii galee akkamitti. Sheekh Googilis wayin jaa Sheekh Googil hottoon seene si erge. Kami Sheekh Googil ustaaza si malee kabiraatu jira. Googil keeti gaayi waan keeti. Nama sirraa fudhatee jira. وخبرات اخوي شيء كرومي kun. Googil gaa. Sheekh Googil. Googilii fi intarneetaan amma ka ustaazam zatti hin beeku. Wallahi. Ustaazam daa intarneeta kasaati. Eqa. Walii qudhuun gaarii beekta. Annin kannaaf waan gama sanii. Yaa. Free. Amma namicha reefu daqiiqa meeqa keessa qabe eessa jirta jee lookeeshina isaa ustaazam isaan. Dafeetuma qacam godhee qabe. Okay. Maatii jaaduraan achirraa deeme jee baristii lachuma taa'u jira beektaa. Amma akkana goonu okay. Okay. Daqiiqaan asoo gad deemu jiru namni. Waaroo osoo eegalee tarta kaayillee waan dubbadhuun qaba. Ayyee. Anilleen maqaa callaatiin maqaa callaatiin galatooma. Okay. Galatarraa nu hafe callaa keenyaaf shir. Jara keenya daqiiqaan deemaa jira. Obsaa fi gareen isaa injifachuudhaaf. sagantaan caalbaasii hedduu sagantaa dheerattee jirti haa gabaabsinu dafnee xumurree karaa bittatti haa deemnu bittaa. Meeqa je? Obsaan meeqa je? Istiidiyoo. Yoo. Ciqicciqii takka malee dubbii takka malee akkanumatti itti farramnee harka nama 250 tiidee keenya amma booda. Obsaabbaan 2,750 bira jiranii miti. 3 mataarra namni guutee kitaaba san fudhateetuma deema. Caalbaasiin dhaabbatte. 3,000 jeeyee 3,000 guutanii itti guutteeti. Kitaaba san fudhateetuma deema bichisa. Geeffadha. Ayyee miskiina maaliif lubbuu diibannaami? Miskiina maaliif lubbuu diibannaami? Dhaabbanni keenya MKL waliif tira dingiin caalbaasii isaa xumuruudhaaf
Dooraal Ameerikaa 3,000 fi 500 kitaaba fudhachuu qabu. Buy obsa. Dem. Kalas. Buy. Kalas. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kanaafuu dhiifama wajjin namu kingi waliif tiredingi kingi jechuudhaan barreessaa dhaabbata keenyaas fooloo godha. Peejii dhaabbatuu, peejii gargaarsaatii, peejii nama hunda fayyadu waan ta'eef dafaa fooloo godhaa jennu hundinuu. Studio si kan na ballinan. Yeroo takka zamano hundi qessa muti raqasati. Obsaatillee muti raqasi. Ahmadiin muti raqasiti. Congratulations. Yeroo takka hamileedhaan waliif kan hamileen afna hundi qessa. Wallahi baya gammadan mabruk Aro hamileen shiraka. Ya, thank you. Wallahi training kana beita asmanu walif training dhaabbata gargaarsa. Waliin forever. Listen, bakka gargaarsaati gizee hunda mul'atu milkeessaan dargaggeessa hedduu hojii tola ooltummaatti illee hirmaatu akkasuma bakka masgiidaatiis bakka rakkoo hedduudhaan mucaa agarru dhaabbata kana jabeessuun dirqama keenya hundi keessanuu waliif trading number 1 galatoomi umran xawiilan jennaan. Wallahi nu jiradhu dachaadhaan nu jiradhu. Biraas bayi. Galatoom. Akka tokko goona. Dhiifamaa jitara takka Waliif wajjin jira gutakka. Waliif wajjin jira maqaa waliifiiniin kannaa isiniif qaba. Mana kanaaf. Tole. Osoo kan naateetitti hin dabarre obsaaqee. Akkuma jenne sanitti waliif injifatee jira. Hadaraa warri gartee waliif irraa gammaddan waliif bakka nuti bakka teenya bu'ee waan kana nu godhe jettan waliif kaampaanii isaa kana profaayila akka nu godhatan kabajaa fi jaalalaan isin gaafanna. Mataa kiyyarraa kaasee jechuun waliif kaampaanii profaayila jijjiireen beekoon takka garuu waliif kaampaanii profaayila godhatan kaasee siigalee hundinuu kabajaa fi jaalalaan isin gaafadha. Wallahi buin ammallee buini carraatti aanu qabna. Obsaa yeroo hunda obsuma inni dhiira. Wallahi nu jiraadhu wallahi jiraadhu. Akki goonu warri gartee waliif injifachuu irratti gammaddan waan inni isin injii kabajaa fi jaalalaan maammee oroo duruu naa godhate waliif profaayila isaa namuu irrannaa darbadhaa hadara kabajaa fi jaalalaan ummata kana waan jennuun hin beeynu profaayila namuu irranaa kaayyadhaa hanga dandeessan deemaanii waan kaampaaniin waliif keenya nuti. Waan inni irraanfadhee jira ustaas dhiifamaa jireefu waliif dhaabbata keenya hojii isaa product isaa hin ibsine hojuma inni hojjetu ibsine waliif maaliin waan kana godhaa yoo jettan waliif trading dhaabbanni keenya eega hundeeffame yeroo gabaabaa keessatti galii hojii mataa isaa akka waliif tradingiin MKL waliif trading maashinoota adda addaa gurguruu fi kireessuu daandii suphuu fi meeshaalee ijaarsaa dhiyeessuu Takkaffaa gurgurtaa konkolaataa adda addaa lammaffaa maashinarii ijaarsaa gurguruu fi kireessuu daandii suphuu fi hojii ijaarsaa daandii gurguddaa fi xixiqqaa suphuu daandii haaraa ijaaruu Itoophiyaa guutuu keessatti hojiiwwan koonistiraakshiniidhaan wal qabatu hojjechuu irratti argama. Oomishaalee qonnaa gara alaa erguu fi oilseed gara biyyoota addunyaa garaagaraa erguu keessatti shoora olaanaa taphata. Waliif tradingiin hojii isaa kanarraa waan argatuun tirfii argatuun tola ooltummaa fi wantoota babbareedaa akkanaa kana kan hojjetu yoo ta'u waliif tradingii dhaabbata guddaa kana cinaa dhaabbachuudhaan namuu jajjabeessaa isiniin jenna galatooma. Gaafiin qaba waliif kaampaaniidhaaf gaafiin qaba. Waliif kaampaaniin makiinaa eelaan qotan ni qabaa? Ni qaba. Aboonis eela tokkoon qotachuu barbaada achumaanuu haa waliif keenya naqunnama eela naa qottani. Inshallah waa hundaa jira karaa tolchuu waa hedduu bakka waan maashinariidhaan wal qabatu nu biraan erga kabajamoo Ustaaz Hamza.
Ooyiruu teenya keessatti eela qotee bishaan akkaan itti fayyadamu naa godhuu ni danda'ami. Ni obaafatta daaga gadii santimaantim kee qawwa gogesan hunda. Dureessa addunyaa si haa godhu jiin istuudiyoo baadiyyaa dureessa Itoophiyaa qofaa mi dureessa addunyaa Anumaa asit duruu na fure laala. Anumaa duruu asit. Wallahi. Wallahi duruu asit na fure. Namuu waan itti dhaabbatte gaafatu jira. Waliif trading karaa ooyiruu jimaa bareeddutti nama ni baasa. Ay karaa Jimaa ooyiruu bareeddutti. diidoo teeta walii san si keessa jimaa markoo baran raabbisan zammaan otifaan ni beeyda. Kattitaa si keessa. Fayyaan adee. Amma dura Hundi keenya kanaafuu filannoo keenya waliif trading haa ta'u. Waliif trading ani ammarraa eegalee profaayilirra kaayyadhee warri itti gammaddan hundi profaayilli komantiin profaayilli isa haa taatu beeku takka. Waliif trading haa taatu. MKL waliif trading. Warra kuma sadii fi dhibba jaha jala jira jarri kun isin hundi keessanuu filoo godha. Yeah. Mataa kiyyarraa kaasee foloo godhee profaayila isaallee istiidiyoo keessaan naa ergi ammoo osumaan si hojii taa'uutiin kaayyadhee dhufa. Keetiin keessaan naa ergi nambara kiyya qabdaami keessaan naa ergi. waatsaappii keessatti. Yoon hayyamtan akka takka waan dubbachuu fedhu waliif tireening kitaaba hanga beekii kana riippoortii godhuu eegalee amma qofa osoo hin ta'in jalqaba gaafa kitaaba kana maxxansuuf deemnullee haaf ispoonsarii taatu godhe walakkaa jechuudha. Amma qofaa miti kanallee irratti dabalaatii ogaa naa galatoonfadhaa. Kitaabni kun akka kitaabni an barreesse maxxanfame uummata bira ga'u ispoonsara godhuu keessatti illee qooda qaba jechuu barbaadeetti. Waliif jechuun ati numa katabde malee abbaan kitaabaa isuma haa guututti. Abbaan kitaabaa isuma. Maqummaanuu waliifi hiika maqaa isaati asirratti nuuf ibse. Waliif jechuun akkana jechuun waliif galatoomi siin jenna obboleessa keenya. Bakka obboleessa keenya birraa jamaal buunee hedduu nuu galatoomi. Namni hundinuu profaayila kana dafaana uffadhaa. Anillee niin uffadhaa. Koi uffadeetiin dhufa booyi. Tole hayyee anillee akka nama takkaatti Osoo diranii uffachuu ni danda'an isa? hin dandeessu ustaas hanga gabbuutu. Bakka hoggaan gabbu'ee uffadeetiin dhufa. Takka gabbu'eetiin uffadee dhufa. Akkiniin isiniin jee yaada tokkoon qaba mallee isku kiyya yaada tokkoon qaba. Obboleeyyan keenya warri waliif jalaa hafees obsaan keenya leenca ajaa'ibaatiin leencaan bookkisee mana kana keessa ari'ee leenca. Thank you jennaan irra deebinee obsaa kiyya dhiira abdiin murree dhiira gartee bakka hundaanuu argamtu bakkumaan nuti dheeyne hunda obboleessi keenya takkaarraa hafeen beeku duniyaa fi akhiratti isaas haa gammachiisu guruppii isaallee duniyaa fi akhiratti isaan haa gammachiisu. Ammallee yoonii fi caalbaasii tanarratti hirmaatanii kitaaba bitachuu irrattis nuuf hirmaatan caalbaasirraa hafan hin ja'aman jechuu fadheeti. Yaa. Yaada kiyya. Taate hayyee. Inshallah abdee wake up. Caalbaasii goolabnee karaa bittaa kitaabatti haa deemnu jechuun. Akkas. Yes. Kana. Caalbaasii. Namuu hanga bituu danda'uun sappoortii godhuu amma caalbaasii waan dhumeef namuu hanga duraan niyyatee dhufe san ammaan tana karaan banamuu qaba. Yes. Tole hayyee gaa hawaasa keenya bal'aa warreettan karaa Noorz Ameerikaa jirtanii fi kan biyya keessa jirtan akkuma beekamu Waliif mi'uut godhi si biraa deddeebi'a. Si biraa deddeebi'a. Dubbaddu ayyammeessu. okay irraan deebi'a warri karaa Noorz Ameerikaa warri jirtan hundi keessanuu inshallah sagantaa tanaaf kaashaappii fi zeelii fi maali abdee kanadaa maalisa? E-transfer. Yaa e-transfer qophaa'ee jira. Fi baankiin Itoophiyaatti illee qophoitee jirti. So namootaan biyya Arabaatii fi biyya keessa jirtan illee daayirektii bittanii right away asuma irratti kitaaba akka gumaachitan jenneetitti yaada qabna.
Kanaafuu karaa sanitti seenuu deemna zeel keenyaa fi kaashaappii illee as jala kakeenyu ta'a. Fi baankii fi kaan illee kanaafuu gizeenii fi isin qophoitanitti inshallah itti seennaan isin jaa. Ma hundi keessanuu galatoomaa sila amma nama haga takka kabajaa fi jaalalaan jala naa teessanii keessummoota keenya warra dhufetti kitaabas gurgurachaati yaadallee irraa fuuna nama sa'a dheeraa as jala taa'u jiru jira yeroon isaaniis jalaa deemu jiranii nama hanga takka malee namoonni cinaan sila jala naa teessanii hin fadha warroonni waraqaa Altok assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ndigeessano Alaikum salaam warahmatullahi dhiifama guddaasaa silaa jalqabaa kaasee hanga xumuraatti jiraachuun qaban ture haala naamijatini ammas haala naamijatu keessa hin jiru duraan dursee birra baga gammaddee baga rabbiin si milkeessee akkati taa'aa turtee haalati keessa turtee nama sirra halaalaarra nuti kan wajjiniin turre baay'ee si beekna waan ta'eef waan baay'een jedhamee jira amma waan baay'een jedhu haallinis naan mijatu waan ta'eef waan jiru haroodhaan nan dubbadha kaanis immoo birraadhaan nan dubbadha waan godhamuudhaa qabu waan narraa eegamu hundasaa annan baadha dhiifama guddaasaa dhiifama ammas dhiifama jedheen sin gaafadha haalli naan mijatu amma sirra turuudhaafis akkasiin of qolchaa. Abshir Isaac. Welcome. Okay. Aye. Haro sinan dubbadha. Aye mara. Sin bilbila birraa keessaan dubbanna hundi keessanuu aye nagaatti yoon haalli naa mijataa ta'e jedhan deebi'a. Tole galatoomii isaa keenya duulfaan. Hayyee zaman Qureshi zamano Qureshi kamera nu cuftee hanga amma lakkaawwayii asii nadira si kamera cufee taa'u jira lakkaawa. Tana maaliif jirina jala mummusaanii jira. Wooma asin na dhaabbataan hin beeku. Bani nurraa kolkolo. Nam VDSaaf. VDS akkana goona. Bar dukkanuma wayii takka kan jira. Amma carraan keeti. Carraan keeti kitaaba bituu keessatti illee yoo wal dorgommiidhaan deeman gruppiin reefu ati yaamu jirtuu fi gruppiin biraallee yoo nutu kitaaba hedduu irra bitaa irratti wal dorgommiin deeman akka ajaa'iba deemuu dandeenya. Yoonii fi namni ol seenu jiraate akkan manaan jiilaal dhabiin sirraa jaamaa takka. Sodaatiin akkanuma Okay. Yeroo takka namoonni biyya alaa jiran bakka adda addaa jiran kitaaba kana biyya keessaa baay'inaan asiis waan qabnuuf namoonni bitanii obboleeyyan keenya hedduu bira akka raabsinuuf bituu ni danda'anii dhaamsa isaaniitillee bakka isaan yaadanii ni geenyaa fi an kitaaba haganan bituu danda'a hagana jeenamuu haga danda'u ifaa qabu tokko tokkoon akkasi galchine support haa godhanii jechuu barbaadeeti kaashaappiin ka barbaadus haroonni jira akkasitti deemnaga. Tole osoo achiin dabarre dura guutaa akka wanni niin jiru obsaa biizinasni ati qabdu kan uummata kanatti himuu barbaaddu yoo jiraate biizinasa yoo qabaatte asiin dabarsuu dandeenya obsaa fi obsaali. Yaa anammaaf piroosesa isarraa waan jiruuf biizinasa ammatti hin qabu biizinasni keenya haroo fa'aatis biizinasuma keenya. So restaurantii jira achirraa akkan irraa fayyadaman shabeellee East Africa sanuma dhaamsa dabarsuu fi fedhaalee wanni gubbaa Franklin gubbaa jechuudha. Okay. Maal fa'aa qaba shabeelleen? Nyaata biyya teenya ni qabna. Fuulii jira, fatiiraa jira, ulbataa jira. Nyaanni gartee ati yaaddu biyyaa hundinuu ni jira. Ani amma garaan kiyya hulbata garaacha qabu na fadha. Obsaa kiyya ni goon dhufanii harkadhaa. Wooma barbaade hulbata bees gartee kaa'ummaan teeni gootu jira. Namni maa biyya dhufuu dhiisee jaayida kara milisootaa kana kana achi bantanidha. Anchiste wallahi Hamza. Kanaafu wallahi warri milisootaa dhugumaan isinii beeka. Namni biyya dhufuu maa dhiisee kanaafu haroo bira naqaatii qoonqoo teessa nyaata bareedaa fatiiraadhaan yaadne milawwaa yaadne mandii yaadne warri jettan achuma dheexanii shaf jechuu dandeessanii jechuun kanaafu hedduu galatoofannaa ijoollee jajjabduudha waan ta'u ustaaza nyaaddaachirraa dhufee nyaadda. Wallahi haniidaa jira wannummaan dhabameen qabu beektaa. Haniida. Maashaallah. Waaw. Bismillah.
akkasii bitaa kitaabatti yeroo deebinu gatii isaatii fi akkaataa itti bituu danda'an kaashaappiin tahee warri karaa giiftiitiin bituu danda'us giiftii hagam takkaan akka bituu danda'u. Giiftii hagam takka yoo darbe kitaaba takka waan akkasiitiis addaan nu baasaati. Kitaaba gatii kitaaba abdeedhaaf dhiifna abdeen achi kufee abdee kiyya bishaan dhuge kay takkaa buna dhuge kay jala ijji si qaqallatte na fakkaata. Laafane maa isin illee gujjira bara akka isin fixattanii. Tole abshir. Abshir. Okay, yoonni fi haasoo fixattanii jiraattan karaa kitaabatti deemna. Caaltu namootan mi'aafaa warra reefu jara san hunda bilbilaati as nu deebisaadha. Isku Iskandar Adampaanis as jala jiranii ta'a keessummoota gaama al seenna. Kitaabni bittatti achi galagalla. Namuu gastii bikka 2 yookiin 3 banaa dhiifneeti. Nama 3 bikka takkaa ol naqee itti gurgurannee gabbuusu. Nam 3 afur ol baafannee itti gurgurannee gabbuusu. Akkasitti deemna. Kitaabni tokko doolaara Ameerikaa 25 ka gurguramu. Namni kitaaba qarshii 100 immoo kitaaba 5 goonaaf jechuudha. Tokko irra buusaanii kan hinaafi akkasitti deemna. Tokko immoo qarshii 25 ka gurguru ta'a inshaallah. Warri Itoophiyaatti illee maallaqa Itoophiyaatti deebistanii bituu ni dandeessanii. Meeqa akka ta'e hin beekan doolaarri 25. Sani amma sagantaa. Anamma meeqaan bituu danda'a anamma nan bitaa anis ni bitaa. Mee ati sabbuma meeqa bitta? Meeqa bituu dandeessa? Meeqaan dandeessa? Meeqaan bita? Amma bita birrarraa kitaaba amma. Meeqa bituu feeta fee? Kitaabni tokko doolaara 25. Maqaali. Birra. Kitaaba meeqan bitaa? Meeqa dura sooree irratti ilaalladha. Aya, okay. Kan godhe. Okay. Assalamualaikum. Haro. Salam sore. Welcome. Jirta. Nagaa. Sore osoon dubbatin sore sila yeroo takka osumanatti ulfaatu waajee Ahmaddiin fi Waliifaan yeroo takka silaa jala naateessanii kitaaba kana gurguranne jara kanatti keessummaa kanatti jala naateessanii. Abshir. Bakka banaa dhiifannee. No, Waliifaa taa'u. Waliif foloo godhamuu qaba. Jala deemamuu qaba. Anaatu irraa qabu bakka waliif. Tamam. Profaayila fudhadhee dhufa. Ayyee tamam. Taayi waliif. Okay. Sooreen dhuftee jirti. Sooreen asumaan keessummaas taatee I think garee qabanna fakkaata. Soore asoo deebiiti. Amma kitaaba yeroo isinitti gurgurannu kitaaba meeqa oggool seentan yaada qabdanis himattaniiti. Oggu seentan laal akkuma akka saahibattiin isinii moorrii amma tana seentan keessummoonni keenya yeroo dhuftan carraa yaada kan nutis ni qabdanii asumaanuu kitaaba haganan isinirraa bitaa hin jettaniiti. Kitaabas nurraa bittanii akkasitti keessummaa itti aanu ol nagachaa deemna jechuudha. Tole soore baga nagaan dhuftee waan hin jee dhageessee jirta yaada kannatteeti kitaaba haganas isinirraa hin bitanuu jettee akkasitti adda baana inshallah. Ayyee sooretti aanee ittiin dubba. Ogutak. Tamam ayyee soore. Hayyee galatoomaa kitaaba I think sagaleen kee jira ammoo xiqqoo fagaate. Ni jira. Ni jira amma si dhageenya soore. Hello. Soore. Ni dhaga'ama wayee. Si dhageenya amma yaa. Okay, I don't know narra deddeebi'a sanaan. Si dhageenya deemaase. Ayyee isin dhagee jira kitaabni tokko doolaara 25 jettanii so'anii garree nawaamee dhufee suni garree shiniga awwaardii ture isaan immoo hedduu biiziidhaan argachuu hin dandeenye garuu ani kitaaba nama 10f akka dhuunfaatti nin bitaa jechuudha kitaaba 10 irratti qaba. Thank you. Sorry, kitaaba 10 irra qabaa jettee. Obboleettii teenya hedduu galatoomii. Kitaabni 10 jechuun eenyudha? Meeqadha? Kitaabni 10 haroo deeme. Meeqa ta'a? So 250 ta'a miti re. Ayyee 250 yoo ta'e eenyuttan ergaa naaf ergaa uummattan erguu danda'a. Haroo dubbisi. Haroo keessaa dubbisi. Bakka haroo bira deemuu danda'a ayyesh. No, sorry. I'm gonna inbox you Zell. I mean Zell. Anis nama tokkoon qaba. Okay. Olin galchaa qol jala jiraatee. Olin samtu si laafata kaashaapi mozelli.
Cash App, I can do it right now. Okay, Obsa. Come on. Number text it to it. Yes, salam alaikum. Walaikum salam warahmatullah. Nambara kiyya tekstii godha sorry. Akkami jirtan birra baga gammaddee as ga'uu keetiif hedduu gartee ifaajii guddaa kafalte. Galatoomi siin jenna egaa wanni baruurraa gara buukatti nu dhufuu keetiif ati yoo na beekuu baattellee abdii fi zamaanoo fi studio baadiyyaallee na beekanii kitaaba keetillee gamana ergitee gara keenyatti si gurgurraa ammas gurgurree si deebisna ammoo akka gargaarsatti akka mataa kiyyatee 500 of qabeetiin jira 500 si gumaacheetiin jira jechuudha. Ifama kitaaba. Kiyoo momonnamo doolaara 500 obboleessa keenya haa galatoomu. Maaliin erguu dandeessa? Maal jettee? Kaashaappii waniin Austraaliyaan tun san hin qabdu. Umaara kun qabu yeroo been zamaano keessaan dubbisiiti wanna kontaakti godhi keessaan ergu doolaara 500 jechuun kitaaba meeqa? Birra no. Okay. Mamannamo. Dhaamsaan naa dhufe. Go for it, Obsa. Ayyee nama lamaatutu naaf erge osoo nani illee hin gaafatini kaashaappii sun taane zeeluma kiyyan irra godhanii doolaara 200 jechuu iluu fi maahi anaajina zeel naaf godhanii jiran qabadhu doolaara 200 nanakan kitaaba jechuu kitaabuma takka yaani 200 nanakan kitaaba lama jechuu. Thank you Illu. Aye. Galatoomaa jenna. Iskandar Adam Harunillee zamaano onneen teena toltee jirti. Niyyaan teena toltee jirti. Listen. Kontaakti siin qabu. Iskandar Adam Harun zammee kiyya mooraalii tantee harkeetiin jiraanat toltee jirta obboleessa kiyya galatoomii obboleeyyan akka wal bira dhaabbattu kana harkoo kiyyatti gammachuu guddoon dhagahamee bakka kan kee kitaaba naatu bitaa kan keenaa bitaa jee Iskandar Adam Harun galatoomii naa jaan taraata. Thank you so much. Maqaa fi bilbila naa ergi birraa keessaanii maqaa guutuu fi maqaa guutuu jechuun ilaa maqaa sadii fi bilbila kee naa ergi akkasitti hin dabarsa. Akkasii gadi bu'aayee halkan dalagaan bulee rafuu fedha isinin eegu ture. Mamma namoo naasi erga kabirraa dhaa keessan. Yaa bilbilaa fi maqaa guutuu naa ergaa nagaan tura. Ayyee ulfaadhu galatoomii mamma namoo. Iskandar Adam Harun, thank you. Bakka zamaanoo anaatu bitaa. Je'ee jira obboleessa keenya haa galatoomu yoo jiraate ol nu baasee abdeemu. Okay. Isku mee nambara takka tokki harkuttiin jira. Teekstii inboxii ta'e harkuttiin jira iskee hotto asiin hottuti wanna godhi. Nambara takka mee takka barreessi. Rakkoon iskee dhaabar TikTok kanan beeku mee ababaa erke ilaal ababaa bakka jettu sattu qitee erke oloo mee iskee dhaabar baada asiin. Isku ese jirta gaa rabbii jee. Anaafatilleen TikTok kanan beenu qottu. Okay. Iskee ollaa baasaa namni monitora qabdan qabiroo namni agartan. Mee barreessi mee nambara takka iskee koomantii barreessi. Mee koomantii barreessi. Koomantuma godhe ayyee mee harkutti ilaalutti jira eegutti jira. Iskandar isku Adam Harun. Okay amma si harke hono qottu iskee. Dhuftee? Barga Sulomani olbe. Welcome. Bagana gaya dhufte. Bagana gaya no number actually barees jira waan takran be. Abo galatoma gabaabsee tumaan dubbadda. Video din baatu. Assalamu alaikum. Haasoo. Birra Jamal baga gammadde. Hojii bareedaadha fuulduraaf illee waan guddaa sirraa'ina gabaabseetiin dubbadda. Waan barbaachisu hundaanuu si cinaa jirra. Akkasumatti kitaaba abdeeshoo fi zamaanoo hanga isaan bitan anaatu kafalaa jechuu abdeettiin kafala. Thank you ayyee galatoo iskee. Ayyee. Raidaati. Ayyee thank you. Akkuma bareedin tanya jettetti isinis abba kudhan bitteemi.
amma sadeen fuwaan nu ga'u laalaati. Yeah. Wow. Nuti jaamo sumaatu atummaan jee kitaaba agana jeeti. It's okay. Ni guunna. Kitaaba meeqa sirra qabna? Egaa obboleeyyiin teenya kudhan jettee fuu 30 godhigaa. Soddom godha? Oh, iskeen kun aruuza by the way December 27 aruuza cidha iskee guddaatti as deemu jirra. Mujaan kun ififuu waan ajaa'ibaa. Warri Kanaadaa Albertaa Kalgaarii ana sirra beekaa qo'etti abdii dhaabbanaa sirra beekaa wanni maaliif beekta magaalaa naa keessa beeka. Albertaa jira Edmontoni jira warri naannoo san jirtan guutuun keessan konsertii December meeqaati gaa na yaadachiisi. 27. Karaa takka jidduudhaan. 27. Hundi keessan akka dhuftanii MJ jira. Dubbatu Tara takka dhaabbadha shilingii maa ol guutanii. Jammaano namicha kana maan dorgina? Alake haa dubbatu yaa. Jammaano. Arana dafartee jirtu wanti tun suuba kaattee sidee nama qaada'u deemteegi. Maal nama seete sana maal nama seete. Ikin dubbisee suuba kaatte nama dafarte. Suuba wasaan jiraadha. Iskuuba kana gaan dhufte akkam nagaa fayyaatiin jecha. Kaayee keenya nagaa nagaan dhufte. Zamano rapua wali kurat boda wali ni kurat tadi. Hai. Nuru akan dah sekarang tete opata. Hai. Ayah bagabenya. Measi. Ayah. Kabajamu. Doi bishan dulu ina. Oh, itu lintan dah daerah oleh. Hai. Wali trading heddu galatoma wanni si baru kita wang dar kan makanya dapat pandaga heddu galatoma. Kanaafuu akka gootan obboleessa keenya kun hedduu laffee birraa Jamaal waan kana dura dabrees quba qabdan hedduu laffee kitaabni isaa ammaayis waan namallee dhibuu miti haffalliidha bareedaadha namu guyyaa takka takkatti dubbisee fixuu ni danda'a jechuudha. Dhaamsa guddaadha keessaa qaba. Keessaafuu jechi isaa keessaa kanaa ta'e qormaata boodaas jireenyi ni jiraaja jecha san hedduu takka naa ta'e. Waan nama jajjabeessuudha. Kanaafuu dhaabbanni keenya waliif tireniingii walumaa galattuu maallaqa reefuutii fi qaamma jechuudhaan waliin kitaaba kana seenaa dalaguudhaaf qarshii Itoophiyaa miiliyoona takkaa fi 100 takkaan bitee jira. Maali? Miiliyoona takkaa fi 100 takkaan walii gala. Sarpiraayiziin guddoon kana dura jechuu turre san kana. Baga gammaddan isiniin jenna. Addunyaa baasi jaaga. Maal jette? Maqaa nama abbaa maliyoon. Oy mee. Maliyoon maqaa nama abbaa nama. Oy mee. Mee addunyaa baasi. Maliyoon kami maliyoon tasmaa'ee baanta moo inni baanta? Mee takka salaam alaikum. Kami. Imburjaajee naati. Waalaikum salaam. Arraasee guyyaa Obboleessa keenya Birraa Jamaal bu'aa bahee hedduu keessa dabree mucaan kun ni qoramee ni fattaname waan ta'eef qalbii isaa san wayyee isinee akka daranuu gartee dhaloota kana gorsaa fi waan babbareedaadhaan deeggaruuf kitaaba biraallee akka nuuf fiduuf ispoonsara ta'uudhaaf kanaa fi fuulduraatiifis ispoonsara ta'uudhaaf dhaabbanni keenya waliif tireniingii afaan Oromootiin dhaggeeffadha. Burjaajeen zammaan itti cirachaati. Kitaaba tokkichasaa maallaqa reefuutii fi qaamaa kana walumaa galattuu kitaaba kana miiliyoona takkaa fi 100 takkaan bitee jira maallaqa Itoophiyaa. Waliif ilaalabbaati. Kana gaafo shish waliif kaampaanii waliif kaampaanii is the god. Furadu jira asii gad naa kanneefi jira karaa haanuu tolchu bakka mana ijaaran bakka bishaan baasan bakka aanaa keessa bobba'eegiin aanaa guutuu naa kanneef aanaa kasumuu dadhee lulluqataa haqati. Waliif trading filannoo keenya. Hundaafuu filannoo keenya. Asalaara mani. Teekoo milkeessaa kiyya jin. Allahu akbar. Allahu akbar. Akkasii waan gurratu waan funaannatoo mazammaanooti itti jarachaa. Ogutaka. Ayya abbaa qabeenyaa. Waliif kaampaanii daaf Kan jaarummaa gisee namarra baate kan. Akkam jettan. Waliif du'aa kan godhan. Abu Sabrattiin du'aa du'aa godhu. Saniifin jeera Abu Sabrattiin harkee amma libii isaa as jedha. Abu Sabrattiin qottu. Yaa. Abu Sabrattiin du'aa Ayya du'aa nu godhaaf.
Gurbaan kun milkeessaan kun kun wala mucaan amma istiidiyoo baadiyyaa jaanii mucaan adiin daaraa fakkaatu kun arra hanqa milkeessaa kana bira taa'etti ilaal qalama isaa gartanii suufaa tanaa waliin tireeding anu amma nan dhufa torban inshallah. مي بكتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان لك إنه السلام ورحمة الله. بي الله أكبر جا قوتك بيرتاقو دا كسيب بريدي الله أكبر جا ورز جل جرتنون ده الله أكبر جا يرضى الله أكبر الله أكبر الله أكبر بقى والله أرد هدون قم دبيتا قلقل راتايتين سن إيقو جرا وليف ترينينجين أرم يرو تنرى إيقالي نمنون دي بروفايل قرد دا قابينيا خينيا قابينيا هواساتي كامباني أكنا كامباني هواسة فكات قباتشون وانقدر كامباني دلوتا والقدس جبيس والله الدوغا من بقى قبانين جا إن شاء الله سنتين ديريسو قباب سيتين دعاي قداف بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على نبينا محمد في الأولين اللهم صل على نبينا محمد في الآخرين اللهم صل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين يا واحد يا أحد والفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا ربي كامباني قدنا مليغر تيك إفدوبا ديبودا يا ربي نوران قدين يا ربي عربودا اللي نموليسي وبليس خينيا برا جمال هنغفي إن شاء الله أبو غرتي ورق والقدتو ملي إفدوبا ديبو ربي سن الرحاكب قمتشو ملي قد سن الرحاكب جالال ملي جيب سن الرحاكب تقوما ملي دي قميس ربي سن الرحاكب ورق الدنيا تفول درو تركان فتهون دقيس ربي هاقول ورق أرانتنا قرتي وبليس خينيا رك كامباني كن ميلينا في كما تبتك كان كتابك نبيتي ما شاء الله أبو فوق جنة قيس ورجع ربي هاقول أباك أبينيا خنا أباك كامباني خنا أبو درجانتي الدنيا في آخرة اللي ألسيها فودمت أباك أبي أبا شبابا أبا أورمو ربي الدنيا آخرة ألسيها فود مندخين ياسي جمدي بالراق وفامتي دلوتا أما جروسي جمدي ربي سيها جمتشيسو الدنيا في آخرتي الرقالي وان المنا ما جمتشيسو ربي سيها جمتشيسو وبليس خيا برا بقنا جمدي جمتشو ولتي أبت ربي سيها قدو نما الدنيا قوتو فيد ربي سيها قدو وري أرانتنا أباتا تني إرتي هرماتن شوف غيسان زمانو أوسا هارو أكس مغرتي وبلين خيني خار أسر درو أبدي صورتي هند خيسانو ربي سن حامل كيسو غمچو بود غدتين جر جالال بو سجي بس جر فيا بود دبدين جر غمچو غرتي بود غدتين جر هند خيسانو ربي سنا اسن هافا داسو نمني غافا غمدي غا جچا تقاتا خان منا غدي فدا سنجا غلطوما جلتا ايت من سنجا فدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قالتهم نمني أسر جرتان هندي نمني نلاقي هندي بروفايل قرط دا وبليس خينيا كامباني خنا هندي خيسون بروفايل قرط دا خطابة بيتو أمو اتفوفا إن شاء الله قالتهم في مسج che c'è che sansi per risegia. Ringede obsa. Amma itti aansuun immoo namoonni biraa bituu feetan asumaan haa galchinu sore walumaan galchaa yaanu. Sanaafan obsaatti barreesse barra zeelii kenna barreessi kaashaappii kee jedheen. Check your Snapchat. Okay, perfect. Okay. Yeah, check your snap. Yeah. Hayyee. Tole gaamee eenyutu itti aanaa please. Let's go. Update akka tuqadhu. dhiifama profaayila kana kamii argatan kaa waliif kaampaanii waliif tireeniingii Update akka takka tuqu jala ililliin ta'e qabamu didde. Profile marra screenshot yoo godhattes tagaasaa si godhama. Zeelillee lakkoofsa akka danda'ametti yoo as jiran keessan namni hedduun gaafachaa jira. Namni gariin akkanuma keessan irratti erga warra lakkoofsa kiyya qabu. Amma zeelii jechuu jira as jala gizeen rakkureeffu. Okay. Lakkoofsa asuma irratti koomantii irra godhi. Ayyee. Update na kame please. Update na kuda dabe. Naasiyanu didee bar yeroo iddoo mokkore mee ati birraa mokkore
بالريال هنا كيسا به تدبي ابدي كلير غوري هاريتي Obsa $1 dhibbala maaf 50 siif ergee jira. Siif ga'e? Yaa seenee jira duraa 250 kaashaappii kiyya seenee jira. Ani immoo kitaabuma 2 qofan barbaada. Kitaabuma 2 qofa akka na bira ga'uun barbaada. Kanaaf akkas just donation. Too big. Yep. Okay. Hedduu galata. I only want 2 books. That's it. Ayyee. Iluu fallee kitaabuma 2 barbaadna jedhanii duraa 200 naaf erganii turanii. Hedduu galatoomaa warri biraatis warri biyyaatis bikka hundarraa. Anillee maqaa kiyyaan kitaaba lamallee taatu namni naa bituun barbaadaawoo. Kitaaba lama. Dhiifama gochi. Kitaaba lama. Keessa na buusaame. Awoo shamarran jannataa si haa godhu wallaahi sooree du'aa si godha galatoon jazaakallahu khayran. Min $50 siifan ergaa abdii obsaan dagal. خلاص غلطوما بارك الله فيك. أكان أبوك